dhugaa biyya tana dhufuun dogongora ta'e ture maal gootarree rakkoodha kan biyya nama baasu biyya sanitti illee otoo naam odoo haalli biyya sanii naa mijatee jiraate biyya kana dhufu ture rakkootu immoo biyya sanii asna fide ta'itti laata nan nyaadhaa laata nan dhugaa laata kan jootummaa achi asna fide biyya kana biyya sanitti illee natti hin tole dhugaa kan biyya san gaasha biyya san keessa jiraadhu hidhamee jiraachaa ture biyya sanitti garuu nagaan qaba ture biyya san nagaan qaba ture namni na zuura dhugaa jette ganni koo osoo achiyyuu dhufuu baattee jiraatte biyyuma saniyyuu osoo dhufuu baattee raatte dhugaa keeti maaliif kun hundi sitti dhufu hololli gamaa gamanaa kun sitti dhufu namuus akka ammaa kana qaama si argee waan hamilee keessi cabsu hin deemu erga biyya Dubaay hidhattee garuu akkuma teetti ofan jijjiira jettee naa darbitti nyaadha jettee raa'attee maqaa sagal waa sagaliin si yaama ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka sin jirtanitti nageenyi siniif haa baay'atu sin jecha egaa ka har'a akkuma viidiyoo duraa agartanitti ganniin maal akka ishiin jettee himattee agartanii jirtanii jechuudha na agartanii jirtan jechuudha wanta ishiin keessartuu qormaata ishiin keessartuu wanta ishee mudate hundumaayyuu dubbattee jirti jechuudha dhugaadha ganni koo homaa moti waa hundumtuu fatanaan kan namatti baa'atu qormaanni kan namatti baa'atu biyyuma lafaa tanatu qormaata hedduu qaba haa ta'uti obsuutu irra barbaachisaadha waaqayyo obsa siif haa kennu akkasuma waaqayyo si haa fayyisu siin jedha amma dhuguma kee jette osoo biyya saniyyuu dhufuu baattee jiraatte dhugaa waaqa akka mucayyoo tana namni ishii argee irratti duulee irratti cabacabee irratti kun waan adda addaatiin ishii irra hojjetatee kun kaan hin ta'u jechuudha ajandaa biyyaan taatu dhugaa rabbii ganneen tun jechuudha achuma keessatti gizee achi jirtu maaltu ishii cinqe abboo mucayyoo dhugaa rabbii gizee isa irra firii jirti fataa sanaa jettee jiraattis qormaan wayitu sin qabdu garuu erga biyya Dubaay dhufte qormaata hedduu argarte mucayyoon tun jechuudha ganni koo homaa moti waa hundumaayyuu obsuutu barbaachisaadha jechi namaa fi gochi namaa waan baay'ee nama godha har'a waan ishee irratti duulanii mucayyoo kan irratti duulanii gamaa gamanaa kun halkanii guyyaa suuraa abbaa ishiitirraa sirbaa bulanii har'a akka nyaatan qaxxafanii nyaatan jechuudha mee maaluma namaa ta'a mee maaluma singoote mucayyoo tun wanti singoote maalidha ganni yoo ta'e ganni jechuun dhugaa rabbi ilmi namaa kan madaalamuun addunyaa kanarratti bifaanii muti bifa eessumattuu ilma namaa madaaluu hin dandeessu osoo bifa qabaa akka bifa qabaateti biyyoonni arabaa akkasuma biyyoonni akka gurguddate Awurooppaa kunniin biyya gurguddate kunniin jechuudha bifa isaaniitiin madaalamuu danda'u garuu ilmi namaa kan madaalamuun sammuu fi beekumsaa fi amala isaa keessa isaati bareedinni malee gubbaan isaa uumamati ani kana yoo laale keenya Oromoon kun bifaanillee wal qooda uumaa waaqayyo asin amma ganni itti buunee jettan waaqayyo keessanii walitti buutan uumaa keessanii walitti buutan kan isin uume walitti buutan malee nam ganni wanna takka waaqayyo shi bareecha uume ija qabdi gurra qabdi waa hundumaayyuu guuteet uumeef galata waaqa galanni waaqayyoof haa ta'u waa hundumaa uumeef jira garuu isin immoo waan man taane fi akkanuma mucayyoo tana abilbashii xuquudhaan akkam nu caaltii akkam feemasii taatii nuti odoo jirru nuti odoo maalii taanu jettanii raawwattanii halkanii guyyaa ishii irratti jirtan jechuudha karuma feemasii taatuun dhabdanii maal feemasii yoo ta'u barbaadan bifa namaatiin uumaa waaqayyootiin taatanii hojii keetuutti si godhaa bara mucayyoo tana wanti ishii bareedina ishiitiif feemasii hin taane yookiin immoo gurraachummaa ishiitiif feemasii hin taane ganni yoo ta'e beekumsa sammuu isheeti nama gargaaruu isheeti nama qixxee ija tokko ilaaluu isheeti nama kabajuu isheeti kan feemasii ishee taasise malee ganni bareedinaan himati bareedinni feemasii naman taasisu dhugaas hin jedha jechuudha diimatteef feemasii hin taatu gurraachafteef feemasii ta'uu dhiyeessu kas feemasii si godhu sammuu keetiin beekuudha beekumsa keeti jaalala kee namaa qabdu jaalalati namaaf qabdu waan gaarii addunyaa isaarratti hojjechuutu feemasii si goosita malee arrabnii fi nama qeequun uumaa namaatiin nama qeequun feemasii naman godhu jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan kiyya adaraa keessanii mucayyoo tanarraa gadi bu'aa homaa isiniin godhu homaa gaafa ishiin duute homaa bakka ishii sin buutanii nyaattan kan akka tarra ishii nyaattanii mana hospitaala ishii galchitan mucayyoo tana jechuudha. Kanaaf hundumti keessanii yaadame sammuu maal isinii kenni raawwatanii akkatti nama qeexxase. Ani keessattuu kan ajaa'ibu namni akkamitti nama jiruun du'e jedhee raawwatee irratti
wanna qabsiisee ani beeku ani garuu amantaan namaa kun hin eeyyamaa yakkanamni duuni gammadaa isin jedha keessattuu ijoolleen dhugaa rabbii isin jedha kan akkana isin gochaa jiru keessattuu ka ishee irratti duulaa jiru ijoollee musliimati waanuma jiru jechuudha nan argaa jira akkatti wannoo irratti bantanii raa'attanii wannoo dhugaa ishee irratti bantanii raa'attanii wannoo jechaa jirtanii argee jira ka waan argeefani tokkollee gaafa shiinduute wanta shiidana waallamunatu bita jedhe mucaasus musliim ana kasirtan beekatu maal isin goote maal amantaan nama jeesaas amantaan keessan jeesaas niin jedha moo nama tokko itti falfalaan siin jedha maal yaa rabbii ijoolle jechuudha warra karaa kun amantaalee gadi xiqqeessina amantaa keessas gadi buusina amantaan nama kamiituu garuu ana kan ofii kiyaa beekutti amantaan nama kamiyyuu nama du'etti gammadisiin hin jedhu nama du'etti namni gammadu seexana qofa bakka namoonni akkasii kun seexana bakka namni namatti gammadu nama dhibomeetti gammadu namni akka du'u barbaadee du'e jedhee waan adda addaa irratti qabbaru kun nama seexana jechuudha sammuun keessa seexanaan guutamee jira jechuudha kanaaf waan akkasii irratti waraabdan kanaaf amantaa keessallee kabajaa warroonni akkasii gootan kun amantaa keessan kabajaa akka ofii amantaan qaba jettanii amantaa biraa himachaa raawwachaa waan kana hojjettan maal jechuudha maal isin goote dhugaa rabbii micoontu nan arge ka waan argeefan jedhe malee dhugaa jechuun ijoolleen nama baggaarii jira kan akka har'a shii wajjin ejjetee shii wajjin mucaa tana wajjin akka malee ta'aa jiru garuu immoo tokko ilaali keessaa laaltee jettu waan ishii godhaa jira du'a gartan jechuudha maal ijoollee maal isin akkamitti isin maaloo baradhaa amantaa keessan gattaatii baradhaa warra akkas gootan kun jechuudha nama arrabsu namumti nama arrabsuu fi namni amantaa namaa qeequ nama hin beekne nama amantaa isaatuyyuu hin beekne garagalee jechuudha kanaaf ganni irratti duultanii akka nama du'ee qarbii fakkeessitanii irratti wannaa bantan jechuudha ara shee midha kuni indee waaqayyo si gaafata bar rabbiin kee si gaafata har'aata addunyaa tanarratti bareedee jiraadha jette malee si gaafata rabbi maal isin gooti yoo isiniif hin taane irraan gortanii ani namuma bee ani bee namuma kana namni naan ta'u mati viidiyoo namaan laaluuti irraa hin gora waasan jechuudha nama amma ani amantaa kamiyyuu nan kabaja maaliif namni gaafa amantaa namaa kabaju kan keellee kabajuu beeki gaafa amantaa namaa jeeqxu kan keellee akka jeeqamu beeki kanaaf nama amantaa wal rabsoo waan nama amantaa dhanii achirra taa'anii wal rabsaa ilsan guyyaa takka laalitiin kumeen takka barreessin beeku dhugaa sinin jedha jechuudha maaliif bakka kanatti argamuus fedhu na ilaalatus kun maaliif amantaan abbaa fee waan fee taaman maaltu ana waa'ee isaa nagalchaan naaf amana abbaa fee waan fee tu'aman naaf himati garuu kabajuuf hin qaba waan nama saniif kan koo kan akka naa kabajuuf jechuudha kan kee jaalattee kan namaatti jibbi kan jedhu mati jira yoo seexana ta'e malee namni seexani ajaje yoo ta'e malee namni kamiyyuu namni amantaa laphee isaa guutuudhaan kan ofii jaalatu kan namaa hin arrabsu abaddan maaliif seexana of keessaa qaba waan ta'eef nama arrabsa odoo immoo qabaachuu baate namni kamiyyuu amantaa isaa jaalata malee akkuma amantaa isaa jaalatu amantaa namaa san illee jaata kan ofii san akka yoo tuqan gubu kan nama san illee tuquu hin barbaadu jechuudha maaliif eeyyamuuf kaa keessi isaa akkuma kiyyaatti gubata waan ta'eef jedhee yaada jechuudha kanaaf amma akka amantaalee ishee arrabsaa jiru jechuudha kanaaf kan ijoolleen tokko akkasitti nama arrabsatan jechuudha sammuun keessa seexanaa guutamee jira seexana sana ofirraa baradhaa warri barumsa hunduu hin kennama akka amantaatti hundi isaatu barumsa qaba waan ta'eef guruubii barumsaa hunduma jira jechuudha baradhaa warra akkasiis achii deemati hangaas dira teechanii namarratti wannaa bantanii laayivii irra seentanii iyyaa ooltan dhugaa rabbii sin jedha waaqayyoon immoo dhiifama sin yaa godhu waaqayyo immoo inuma si'ee kenna guyyaa tokko sin himlee inuma sin agarsiisa warra akka ishee irratti waan qarbii ishee jettanii raawwattanii suuraa ishee irra akkas goggootanii akkas gootanii waaqayyo siniif haa ol kaa'u rabbi sin haa ol kaa'u akkuma amantaa keessan irratti waaqayyo sin haa ol kaa'u mucoo kanarratti namni duultanii namni akkas gootan jechuudha namni immoo warri ishiidhaaf dhugaa amantaa ijoollee musliimaa keessa jirtu kiristaana keessa jiraadhu waaqeffannaa beessee keessa jiraadhu warri ishee cinaa ejjetan waaqayyoon akkanumatti sin cinaa ejjetu rabbiin sin cinaa ejjetu ulataa keessa rabbi sin haa kaffalu kan ishiidhaaf gubachaa jirtan kan ishiidhaaf qooqamaa jirtan ilma namaa taatee ilma namaa irratti akkamitti waan akkanaa yaadan du'a namatti yaadan namni du'a namaa jaalatu seexana malee abadan yooma namaallee walloltan ijoollee du'a namaa hin jaalatina du'a namaa kan jaalatu seexana qofa jechuudha kanaaf seexanaan bitamtanii warree suuraa ishee irratti wannaa bantan maali hara kan akkanaati warroon amantaa namaa qushaashichuu ofii amantaa kana qabnaa jedhan ofii immoo irratti bantan maalidha kun amantaa namaallee qushaashichina amantaa san keessa namoota gaggaarii ijoollee gaggaarii jijjira waan ta'eef ijoollee kiristaas ta'e musliimas ta'e argee jira jechuudha nama akkasitti nama arrabsitan koomeentii irrattis kan nama arrabsitan maal waaqayyo beesiif ol kaa'ati moomtuu namni sunumaa sun godhu garuu
waaqayyo isu si haqa jelchu jedhi bira darbe bakka yoo barbaade moo laalee viidiyoo san jechuudha ani takka viidiyoo nama laaleen beekone viidiyoo nama arrabsan kan komeenti sin kennu laayikii sin godhu ilaalulle amantu bakki yoo arrabsaa jiraatan bakka boba'eetuma biraa deema jechuudha maaliif afaan magdiyaa waaqayyo si haqa jelchu jedheetuma biraa deema maaliif kun dhadhu amantaa qabaatee amantaa nama arrabsu waan ta'eef kanaafiyyuu ganni irratti waan akkasitti duulaa jirtan waaqayyo dhiifama sin haa godhu sin haqa jelchu rabbi karaatti sin haa deebisu hunduma keessa waaqayyo sin haa deeffatu karaa isaa inni beekutti sin haa deebisu nama arrabsina yoo barbaadan gorsuu dandeessanii yoo barbaadan immoo dhiisuu dandeessu warri ishee argaa jibbitan dhiisaa bakka barbaadu jettee biraan deemtu maal gootaa suuraa shulii gadhiita ina akkasiin jedha obboloota koo waan baay'ina na gubeefan waan kana haasa'uu dadhabe waaqayyo sin haa ol kaa'u ganni koo waaqayyo si haa fayyisu rabbi si haa fayyisu si biraa dhaabbatu hatteenya qulqulleetti durba maaraf si haa ejjetu abbaan kee Yesuus Kiristoos firaa ejjetu osin jedha saree kiyyaa akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraabii gochuudhaan jajjabeessaa akkasuma warri qeeqa fi yaada qabdan immoo koomeentii irratti barreessaa silaa sinuu beektu nama arrabsuu